Sandura gaafa guyyaa kamisaa guyyaa lama dura taatee sanii qormaata nu biraa qabaayu ture. የለም በቃላት በብዕር እንኳን ተጽፎ ቢጻፍ የሱ ታሪክ ምንም የሱ ገድል ተጽፎ barsiisaa Abdii barsiisaa bichaa miti abbaa namaati hayyuu namaati irratti jiraatu nama dhugaaf dubbatu nama jireenyi isaa guutuu ummata Oromootiif jecha ummata cunqurfamaaf jecha nama dubbataa ta'een ture. ሲያስተምር በጣም ግልጽ አድርጎ ሌሎች መረጃዎችን እየተጠቀመ ዓለም እንዴት እየተማረች እንዳለች ከተለያዩ ቦታዎች መረጃዎችን እያመጣ በጥረትም የሚያምን ሰው ነበር። በማጣታችን በጣም ከባድ የሆነ ሐዘን በውስጣችን ያደረ ተማሪዎች ምክንያቱም እንደሱ አይነት መምህር እኛ ከዚህ በኋላ ምናምን እናገኝ አይመስለኝም። ምክንያቱም በሱ መማር በጣም ከፍተኛ ድል እንዳገኘው ነው አርጌ መቆጥረው በረቀብሶ ያኔ ከሰ ኤፍኤም ናኖ ጎዲና አርሲ ፊ ባሌ የሮ ሚዲያን ኦኤምኤን ሁንዴፋሜ ድፌ ወጀታ ቱረ እትጋፈተማ ቱረ አብዲ ማለት በጣም ትሁት የዋ ተማሪዎቹን አብሮት የሚሰሩ ባልደረቦቹን ሁሉንም የሚያከብር አይነት ሰው ነበር እኔ በማቀው ማለት ነው። ilmi namaa gaafa gara addunyaa kanaatti dhufu danuudhaan haa ta'u malee ilmi namaa hundi oolmaa isaatiin shoora olaanaa kan qabu akkuma jiru kan gahee tokkos addunyaa kanaaf osoo hin gumaachin darbus miiliyoonotaan lakkaa'ama. Nutis kanuma irra dhaabbannee kaan faarsaa kaan immoo dhalachuun isaatu osoo hafee jennees kan abarruudha. Jecha nama dubbataa ta'een ture kanaaf illee mootu nama gidiraa hedduu argaa ture. Dhaloota ilma namaa keessatti namni gaafa dhalatu gariinsaa biyyaaf kaan immoo naannoo irraa dhalatuuf akkasumas ofii isaatiif dhalatanii dhaloota qofa tolanii kan hafan manni haa lakkaa'u jenna. Kan irraa hafan immoo saba isaaniif biyya isaaniitiif ji'a goobane ta'anii dukkana hammeenyaa keessa ifuum. Nutis kanuma hubeeffachuun goota dachiin baalee magarsitee haftee jeneraal Waaqoo Guutuu ilma fincilli qabsoo qote bultoota baalee Oromiyaadhaaf gumaachite dhaloota qabsoo qawwee qalamatti jijjiiree falmii siyaasaa karaa nagaan geggeessaa ture goota beekamaa fi hayyuu ogeessa miidiyaa Abdii Hasan maqaa qabsoo Abdii Baalee jedhamuun beekamu barsiisaa yuunivarsiitii Madda Walaabuu kan ture seenaa bara jireenya isaa gabaabinaan waan muraasa dhiyeeffanneen. Namale seenaa isaa keessatti yeroo baasii asii yuunivarsiitichaatti deemu nama Oromoo karaa irra dhaabatu yeroo argee jedhe dhaabaa fuudhaa nama Oromooti rakkatee karaa irra dhaabata. Maaliif bira dabartanii jedhee nama makiinaayyuu dirqamsiisee konkolaataa gibbiitu nama fuudhee karaa irraa guuraa galchuudha jedhama Abdiin seenaa isaa keessatti. Nama garaa beessa nama jaba tokko kan dhabne Abdii akkamiin akka ibsu wanna jechuun na dhiba. Abdii rabbi jaannata keessa isaa jireenya isaa rabbi jireenya jaannataa godhu hin jedha. ማጣታችን በጣም ከባድ የሆነ ሐዘን በውስጣችን ያደረ ተማሪዎች ምክንያቱም እንደሱ አይነት መምህር እኛ ከዚህ በኋላ ምናምን እናገኝ አይመስለኝም። ምክንያቱም በሱ መማር በጣም ከፍተኛ ድል እንዳገኘው ነው አርጌ መቆጥረው። Barsiisaan Abdiin dachee seena qabeettii Siqqoo Maddoo keessatti naannoo addaa aanaa Agaafiraa magaalaa Laajjoo Birbirsaa ganda Heebanoo jedhamutti dhalate. Barsiisaan Abdiin umrii isaa ijoollummaa irraa kaasee
nama waan jedherraa of duuba hin deebinee fi amanamummaadhaan beekama. መምህራን ለየት የሚያደርገው ነገር ምን ነበር? ሲያስተምረን የሆነ ከተሰጠን ነገር በተሰጠን ነገር እንድንገደብ ነበር የሚፈልገው። በጣም ብዙ ርቀት ሄደን እንድናነብ በጣም ብዙ እንድናቁል ይነግረን ነበር። እኔም ሰጣችሁ ነገር ብቻ አይደለም ማየት ያለባችሁ ይለን ነበርና ሌላ ደግሞ ሁሌም እውነታን ብቻ እንድንፈልግ ነበር የሚነግረን። ለእውነት ብለን ምንም ነገር ማድረግ እንዳለብን ምንም አይነት ነገር ሳክሪፋይ ማድረግ እንዳለብን ይነግረን ነበር። እሱም እንደዛ አድርጎ አሳይቶናል። ያው በህይወት ዘመኑ ሁላችንም እንደምናውቀው የእውነት ሰው ነው። ለእውነት ብሎ የሚሟገት አይነት ሰው ነው። ለራሱ ብቻ ሳይሆን ለአካባቢው ህብረተሰብ ጭምር የሚሟገት አይነት ሰው ነውና nama dhugaaf dhaabbatu nama saba isaatiif dhaabbatu peejii isaa baay'een nama hordofu keessaatii tokko ana peejii inni qabu Abdii Baalee jedha. Achirratti wanni inni gadhiisu waa'ee quuqama saba waa'ee dhugaatii taasisumallee lafa buusee hin beeku. bara jireenya umrii ijoollummaatti nama xiiqeffataa fi abdii qabeessa ture. Barsiisaan Abdiin akkuma maqaa isaa nama ollaan abdatuu fi amanuudha jedhama. Akkuma umriin barnootaaf gaheen barnoota isaa mana barumsaa Gaafraa jedhamutti eegalee sadarkaa barnoota isaatiin nama cimaa fi fakkaattii hin qabne ture. Barnoota sadarkaa iskuulaa xumuree gara dhaabbilee barnoota olaanoo yuunivarsiitii Baardaaritti digirii jalqabaa barachuu eegale. Barsiisaan Abdiin akkuma umrii isaa fi beekumsi barnoota isaa bilchaataa dhufeen rakkoo fi cunqursa Oromoota irra jiru faccisuuf barattoota Oromoo qindeessuun sochii siyaasaa keessatti wal hubannoon akka jiraatuuf nama adda durummaan shoora olaanaa taphate waan tureef haalli yuunivarsiitii Baardaar mijataa ta'uu dhabuun bara bulchiinsa pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Abbaaduulaa Gammadaa iyyannoo isaa dhiheeffatee gara yuunivarsiitii Wallaggaatti deebi'ee digirii isaa jalqabaa xumure. ራሳችንን እንድንጠብቅ በጣም ብዙ ጊዜ ይመክረናል። እኔ ትንሽ ነገር ነው ላሳያችሁ የምችለው። አብዛኛውን ነገር ራሳችን በራሳችን መማር ያለባችሁ ነው። ዓለም አሁን የቴክኖሎጂ ታይምሽ ብሎ ያስባል እና እኩል መራመድ እንዳለብን እኩል ራሳችንን ማስተማር በየቀኑ አፕዴት ማድረግ እንዳለብን የሚናገር ሰው ግልጽ ነው። ሁሌም ቢሆን ያው ነገራቶችን ዝም ብሎ አይቀበልም። በደንብ ይጋፈጣል ምናምን ነገርና ለዛ ዋጋ ያስከፍሉት ነበር አይነት ነገርና ያው መታሰር ምናምን የሚባለው ነገር የመጣው ከዛ ነው። እውነትን ከመፈለግ ነውና ኑሮም አሳይቶናል አስተምሮም ነግሮንም ነው ያለፈውና ሁሌም ሚስተር አብዲን ስናስብ ወደ አእምሮአችን የሚመጣው ነገር በቃ እውነተኝነት ቆራጥነት እንደ ጋዜጠኛ ደግሞ በቃ ደፋር መሆን ለዓላማችን ቆራጥ ሆነን ደፋር መሆን እንዳለብን ነው። ያንን ነገር ነው የምናስበው ልክ ሚስተር አብዲን ስናስበው ማለት ነው። ካዩ ጅሬኛ ሳቲ ሁማ ሳቴሳ ያዴምቤ ilmaan Oromoo barattee bakka tokko akka geettuuf nama yaaduudha jedhama Abdiin. Haa ta'u akkasitti wanna jedhaa ture. Egas illee miidiyaa kanarra hojjechuu irraa ani ilmaan saba kootii barsiisutu irra naa caala jedhee gara yuunivarsiitiitti barsiisummaatti ka geeddarratti jedhama seenaa Abdii keessatti. Barsiisaan Abdiin nama irra haasa'amee hin xumuramne nama jabaa biyyi kun akka biyya kanaatti akka Oromiyaattis akka biyya keenya akkuma Itoophiyaatti hayyoota biyyi kun silaa qabu nama osoo biyyi kun itti fayyadamtee irraa quufuu hin dandeenye seenaa guddaa dalaguu danda'u osoo itti fayyadamanii nama akkasii dhabne. Kanaaf Abdiin nama Oromoo fi biyyattiin tuquun taane addunyaan hundi nama beektuudha. Hin argitaniirtan yoo ta'e gaafa inni du'irraa kaasee hanga addaatti miidiyaaleen gurguddaan
ከብየ keessaa fi alaallee fuula miidiyaa isaanii irra maxxansaa ture. ለማህበረሰቡ ብዙ ነገር እንዳደረገ አልፎ ተርፎ አይደለም ለአካባቢው ማህበረሰብ ለኦሮሞ ህዝብም ለሀገሪቷም የራሱን የሆነ አሻራ አሳርፎ ነው ያለፈው። የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ሲመሰረት ከመስራቾች ውስጥ እሱ አንዱ እንደነበረ እዛው ውስጥም የራሱን አሻራ እንዳሳረፈ እንደገና የተለያየ ኢቨንቶች ላይ በቃ እንደ ሀገርም እንደ አፍሪካም አሉ ከተባሉ ምሁራኖች ጋር ለሀገሪቷ ብዙ አስተዋጽኦ እንዳደረገ ይሄን ሁሉ ነገር አድርጎ ነው እሱ ያለፈው እና ብዙ ስራ ሰርቷል። እኛም የሱን ሌጋሲ ማስቀጠል ነው ያለብን። dandeettii fi kaka'umsa isaatiin beekamtii addaa kan qabu Barsaan Abdiin digirii isaa lammaffaa yuunivarsiitii Finfinneetti fudhatee booda gara yuunivarsiitii Madda Walaabuutti dhufuun waggaa hedduuf muummee gaazexeessummaatii fi afaan Ingiliziitiin dhaloota hedduu barsiisuun cinaatti warraaqsa siyaasaa cimsuun maqaa Abdii Baalee jedhamuun qabsoo eegalee namoota kumaatamaan lakkaa'amaniin kan hordofamuu fi nama adda dureedhaan cunqursa Oromootaa fi sabaaf sablammii biyyaa irratti geggeeffamuuf gama fuula feesbuuk isaatiin falmaa turedha. Akkuma gidiraan uummata irratti hammaatuun innis kutannoodhaan falmisiisuun keessumaayyuu bara bulchiinsa wayyaanee yeroo gara yerootti mana sirreessaa magaala Goobbaatti dararamaa akka ture seenaan bal'inaan dubbata. Barsaan Abdiin abukaatoo uummata Baalee ta'uun falmaa kan ture yoo ta'u, nama guyyaa tokko jireenya dhuunfaa isaatiif osoo hin taane uummata isaatiif osoo ifaajuu nama jiraateedha jechuun onnee nama hundaa keessatti jaalala facaase. Kana ture rabbi sattaa seenaan Abdii baay'ee natti ulfaata. Anas barsiisaa kiyya ture haga guyyaa jechuun har'aatti yuunivarsiitii kanan na barsiisee waggaa jalqabaa irraa kaasee haga waggaa afuraffaa eebbaheennatti koorsii barsiisaa ture, koorsiilee jajjaboo garaagaraa. Kanarratti nama yeroo gabaabaa keessatti waan guddaa si ibsee beekumsa guddaa si dabarsee si bira deemuudhaan homaa gochuu hin dandeenye. Waa'een Abdii kana ture seenaan isaanii hanga ofii kiyyaa beekutti. Gaddisaa onnee keenya madeessee madaa garaa keessaa nutti godhee darbee madaa hin fayyine nama saba isaatiif jedhee hanga har'aa bultiin ijaaratanii ani dhugaan namni madu'aa beektaa duuti isaan kan addanatti godhummoo ilmoo dhabuu isaati. Ilmoo dhabuu isaatiin osoo ilmoo inni qabaatee beektaa isa yaadatanii amma hojiin isaatiin yoo ta'e nala namni beektaa wanta of duubatti dhiisee osoo darbee gaariidha. Ilmoo dhabuun isaa immoo baay'ee garaa nu madeessa. Yoo dhalataa inni hagaarraa qaree bakka buusee keessaa kan bakka isaa bu'u akka isaallee ta'uu baatu ni argamadhee yaada isatu qaree baase waan ta'eef kanaa oole waa'ee isaa haasa'uun natti ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf. Silaan osoo haasa'e osoo jecha isa ittiin ibsu qabaadheeti natti tola garuu kanaa ol baay'ee si haasa'uu hin danda'u. Baay'ee ulfaataadha gaddisaa onnee keenya hunda miidhee jira. Barsaan Abdiin bara jireenya isaa keessatti namoota harka qalleeyyii ijoollee maatii hin qabne naannolee hongeen miidhaman hundaaf adda durummaan gargaaraa kan ture ta'uun isaa beekamaadha. Abdiin rakkataa hundaaf wabii ta'ee abdii itti horaa namoota hedduuf furmaata nama fide ta'us dhuunfaa isaaf jireenya kan hin yaadne leenca fakkii namaa du'aan of biraa dhabuun lammiilee biyyaa guutuuf gadda cimaa labseem. Adeemsa baruu fi barsiisuu keessatti barsiisaan Abdiin nama barattoota isaa
amanamummaa fi tokkummaa barsiisuun uummata isaaniif sagalee akka ta'an abdii biyyaa akka ta'an hamilee keessatti horuun dhaloota haqaaf falman hedduu biyyaaf nama gumaacheedha. haa ta'u malee hamma fedhan jabaatanis guyyaa murtaa'e bira qaxxaamuruun uumamaan waan hin danda'amneef caamsaa 12/2015 hayyoota yuunivarsiitii madda walaabuu hedduu wajjin lubbuun isaanii balaa konkolaataan godina Arsii Lixaa aanaa Adaabbaa ganda Washaatti dabarte seenaan yoomuu hin dagatamnee fi guyyaa gurraacha jedhamuun lammiilee biyyattii hundaaf gadda ta'uun dhaloota abdiin boruu al tokkoon itti dhabaman jechuun galmaa'ee jira. በጣም መራራዘን ነበር ለኛ ሲመጣው በጣም ከብዶ ነበር። ቤታችን በጣም ያዘንበት ጊዜ ልጆቹን መራመት እንዳሳዘኑ የሱ ግን ይለይ ነበር። አንድ ቤተሰባችን መጣጣ ነበር ሁላችንም የተሰማ ክላስ ውስጥ የነበረው ሀዘን የተለየ ነበር። ተማሪዎች ግን እስካሁን ድረስ ሀዘኑን መርሳት አልቻሉም። ልጆች ወደ ክላስ መሄዱ ላቁመናል። ክላስ አካባቢ ስንሄድ እሱ ላይ ማስታወስ በሚል እንግዲህ ያው ጊዜው ነው ጊዜ ሆኖ ወደማይቀረው ቤቱ ተጠርቷል። እንግዲህ የደረሰው አደጋ በጣም አስደንጋጭ ነበረ። በጣም የሁላችንም ልብ ሰብሯል። በተለይ ደግሞ እኛ እንደ ተማሪዎቹ እንደሱ ተማሪ በጣም ብዙ ነገር ነው ያጎደለብን። ከሱ በጣም ብዙ መጠቀም እየቻልን ከሱ ብዙ በጣም ማወቅ እየቻልን አልተጠቀምንበትም ነበርና ካለፈ በኋላ ነው ሳንጠቀምበት አይነት ነገር ማለት የጀመርነውና ያልተጠቀምንበት ሰው ነበረ። እንግዲህ አላህ ከደጋጎቹ ጋር እንዲያኖረው ምኞታችን ነው። ገለተገልቹዳ መልካኡማ ቡኔ ነጋስና ማኔ ገላቢዮታኔ ዳንሳላኩ በራምቦቹታኔ ሚርጋፎቶ ቦኙ ሲራቦላ ቡኔ ካንካሌ አዋሌ ገራኑ ላለታ እጂኒ ማኒ ኦኔኑ ሆላታ ማዚካዳኔ deebii bimmaan keenya maaliif gadoo goota.